Ashamaattam ooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jalqabe har'aaf kan qixeeffanne keessaa Tigraayitti miseensonni waraanaa haleellaa saalaan shakkamanii to'atamu abbaan alangee ibse. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa musliimaa dhiifama gaafachuu ibsi Abuna Maatiyaas kennan adeemsa hin hordofne jechuun qulqulluun Sinoodosii ibse. ቅዱስ ሲኖዶስና ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ቁልቁሉን ሲኖዶስ ይፊ ሲኖዶሲን ዳቢ ኦሶ ሙርቴሲን በከቦኒ ኢብሳ ከኑ እንደንዳን ዲማ ጋዜጠሳን OBN ደምቢዶሎtti አጀፈሙ ይላልችሴ አንገማቲ ካን ቶአተመን ጅሩ ቃምኒ ሸከመ በርባዳማ ጅራ አኒ አንገማቲ ገሩ ቶአተመን ጅሩ ካኒስ ጅሩ ሰገንቲቻ ፍራኦል በላይ ስኒፍ ዴሳ himannaa haleellaa saalqunnamtii naannoo Tigraay mudate jedhameen shakkamanii humnoonni waraanaa to'ataman akka jiran abbaan alangee federaalaa hime gama kaaniin bara 2013 keessa qofa poolisoonni 112 naannoo Oromiyaa keessa hidhattootaan ajjeefamus ibseera. Ibsa abbaa alangee kana hordofee Habtaamuu Xibabuu sababoota ijoo dhaabbilee lama dhihoo galmee shororkeessummaa keessa galaniif waan odeeffate gaafadheera. gareewwan lamaan kunneen waggoota darbanitti iddoowwan garaagaraatti lubbuu darbiinsa lubbuu namootaatiif sababa akka ta'anidha kan himanii akka fakkeenyattis adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF wajjin wal qabatee mootummaa aangoo irra jiru humnaan aangoo irra kaasuudhaaf sochiiwwan garaagaraa taasisaa akka ture waraana ijaaree jechuudha. Kana malees immoo naannolee biyyattii garaagaraa keessatti kooktarri akka ka'uu fi lubbuu namaas akka darbu taasisaa ture jechuudhaan kan aduu saggaa himanii gama biraatiin immoo kan garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee waamuu fi kan isaan shanee jedhanii waamaniin jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessatti illee akkasuma iddoowwan garaagaraatti darbiinsa lubbuu namootaatiif sababa ta'ee akka ture qabeenyis akka barbadaa'u sababa ta'ee akka jirudha kan dubbatanii akka fakkeenyattis bara 2013 keessa qofa poolisoonni 112 garee isaan shanee jedhanii ajjeefamuu isaanii akkasumas milishoonni 57 fi aangoonni mootummaa sadarkaa garaagaraa irra jiran 18 ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Kana malees manneen jireenyaa 160 konkolaataawwan 44 waajjiraaleen mootummaa 84 ta'an garee isaan shanee jedhanii manca'uu yookaan immoo gubachuu isaaniiti kan dubbatan. Tole Habtaamuu dhaabota kana yeroo seeratti dhiyeessuuf jedhanii miseensa isaan shanee jedhanii fi abaa'oo isa seeraan galmaa'ee jiru kanarraa akkamiin dhimmi alaabaa dhimmi garaagaraa nufa akkamiin adda baasna jedhanii ibsa kanarratti waan himan qabu. Moota beekaa deeggaran ta'uu isaanii erga mirkaneeffannee booda ta'ee jedhanii qaama kana kan deeggaran ta'uu isaanii ragaadhaan deeggaramee erga mirkaneeffannee booda malee namoota biroo callisneetuma alaabaa qabateedhaaf himiin yookaan immoo itti gaafatamaa hin goonu jechuudhaan dubbataniiru. Haa ta'u malee hojimaata irratti rakkoolee garaagaraa nu mudachuu danda'u jechuudhaan simaniiru. Naannoo Tigraayitti yakka dirqisiisanii gudeeduudhaan wal qabatee wanti himan akka jirus dhageera maal jedhan mee waa'isa? Yakka dirqisiisanii gudeeduu kana wajjin wal qabatee miseensonni raayyaa Itoophiyaa jechuudha akkasumas miseensonni federaalaa muraasni to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuudha kan isaan himanii. Haa ta'u malee lakkoofsaan meeqa akka ta'an hin dubbanne odeeffannoo kan fi fuulduratti akka dubbatanidha kan isaan himanii. Gama biraatiin loltoonni Eertiraanis bifuma wal fakkaatuun yakkoota garaagaraatiin yookaan dhiibbaa mirgoota namoomaa garaagaraatiin komatamaa turuun isaanii ni yaadatama. Isaanoo akka guutuu balleessaa yoo dalagan bifa kamiin ilaalama kan jedhu aangoo ni qabdu kan jedhus gaafatamanii turanii isaanis hanga yakkichi biyya keenya irratti yookaan immoo lafa keenya irratti raawwatametti loltoota Eertiraa seeraan gaafachuudhaaf aangoo ni qabna jechuudhaan dubbataniiru. Tole Habtaamuu guddaa galatoomi. Galatoomeetis. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti sagantaan ifxaar adeemsifamuuf ture poolisiin dhorkamuun ni yaadatama. Kana hordofuunis kantiibaan itti aantuu magaalaa Finfinnee dhiifama gaafataniiru. Kaleessa maaltu ta'e? Namni maqaa koo hin himinaa jedhee fi saganticha irratti hirmaachuuf deemee ture waan arge akkasiin nu ibseera. እኛ ሄደንበት የነበረው መንገድ በዚህ በፍሎሃ በኩል አድርገን yeroo hoteela harraambee bira geenyu poolisoonni darbuu hin dandeessan nuun jedhan sakattaamtaniitu darbitu jedhanii achitti sa'a tokko caalaaf nu dhaaban
Achiin namni sagantaa qabna ni deemna jedhus isaan garuu eeyyamamoo hin turre. Yeroo isaan gaasii mimmaanessu biifan hawaasni Allahu Akbar jechuu jalqabe. Biyya keenyatti nagaa dhabnee akka lammii lammaffaatti ilaalamnaa gaaffii jedhu gaafachaa ture uummanni. Dhaabbanni sagantaa kana qindeesse Halaal Promotion jedhamu immoo akka itti sagantichi dhorkame akkasittiin himeera. ጸጥታ ሲባል ስጋት የነበረው ቀጠና አደባባዩ ከነበረ iddoon rakkoon ture addabaabaayii yoo ture iddoon eeyyamame immoo karaa gara saaris geessu yoo ta'e naannichi yaaddoo nageenyaa qaba jettee achumatti yoo eeyyama kennite rakkoon hin jiru garuu iddoon sun kan keessan miti jechuudha. Utuma waan jedhame fudhanne illee guyyaa sagantaan keenya karoorfame guyyaa 2 dura paartileen siyaasaa duula filadhaa gaggeessuu hubachuu qabna. Kantiibaa itti aantunis sagantichaan guyyaa 1 dura isin beeksisnaa jedhanii deebii otoo nuu hin kennin waan hafaniif uummata keenyatti haqamuu beeksifne. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sababa nageenyaan hammi namootaa akka hir'isu taasifamuu himuun ta'us kanneen fedha biraaf barbaadan ajandaa ofii itti dhaadheessuuf barbaadan jechuun himeera. Kana dura masaraa biyyaalessaa fi bakkeewwan adda addaatti sagantaan ifxaar taasifamuun ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya ammamoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa filannoo marsaa 6ffaa dhufu irratti jijjiiramni taasifamuu akka danda'u hime. Walitti qabduun boordichaa barbaachisaa yoo ta'e guyyoota muraasaan duratti yookiin boodatti harkifachuu malaa jedhan. Loltoonni Itoophiyaa miseensa nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii turan 120 kooluu galtummaa gaafatan jedhe dhaabbatichi. Kunneen qaama ergama mootummoota gamtoomanii Sudaan Daarfur dhiyeenya cufameetii jedhameera. Ameerikaatti fardi dorgommii gulfa keentaakii darbii jedhamu mo'ate qoricha jajjabeessu akka fudhate barame. Leenjisaan fardichaa Boob Baafret dorgommicha yeroo 7ffaaf injifachuun reekoordii cabsee ani qoricha hin kennineefi jedheera. Ibsi Paatriyaarkiin mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waa'ee Tigraay kennan qulqulluu Sinodosii bakka hin bu'u jechuun manni Kiristaanaa ibsite. Barreessaan olaanaa qulqulluu Sinodosii Phaaphaasiin lallaba biyyaa Sidaamaa fi Geediyoo Abuna Yoosef miidiyaatti har'a yoo dubbatan ibsa Abuna Maatiyaas adeemsa hin hordofne jedhaniiru. ቅዱስ ሲኖዶስና ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ቅዱስ ፓትርያርኩ በግላቸው qulqulluun Sinodosii fi Sinodosiin dhaabbii osoo murteessiin qulqulluu Paatriyaarkiin dhuunfaa isaaniin mana kiristaanaa fi qulqulluu Sinodosii bakka bu'anii ibsa kennuu hin danda'ani. Sababa kanaaf ibsi Paatriyaarkiin kennan kan dhuunfaan kennan malee murtee qulqulluu Sinodosii miti. Dhimma kanas mootummaaleen addunyaa lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiran akkasumas mootummaan Itoophiyaa hubachuu qabu. ሊያውቁትና ሊገነዘቡት ይገባል. haa ta'u malee isa dhorkame jedhan irratti qulqulluun Sinodosii waan jedhe yoo jiraateen beekamne. Itti waamamni isaanii qulqulluu Sinodosiif kan ta'an Abuna Maatiyaas 7 dura hoogganaa dhaabbata miti mootummaa Bridge of International kan ta'e Deenis Waadleetitti dubbatan. Akkamiin akka isaan argate kan BBC'n dubbise Deenis waggoota 11f naannoo Tigraayitti deeggarsa misooma hawaasaa keessa qooda fudhachuu fi dhihooyyuu achi ga'ee deebi'uu akkasumas michuu Paatriyaarkichaa ta'uu himeera. He asked about what I'd seen and I shared and then I told him, the people there. Waanin ilaalee nagaafataniin itti hime. Namoonni Tigraay jiran sagalee keessan dhaga'uu barbaadu ittiin jedhe. Paatriyaarkiin garuu ifatti ibsamuu baatus sochiin isaanii dhorkamuu natti himani. Imaluu akka hin dandeenye wanti isaan dubbatan akka to'atamu fa'ii natti himani. Ergasii ergaan keessaan akka booyoo barbaaddan nan waraabaan jedheen. Akkas gochuu dandeessaa naan jedhani. Eeyyeen ani michuu keessaniin jedheen. Sekonduma 10 keessatti itti yaadanii qophaa'eeraa naan jedhan. Achitti nan waraabe. Wanti dubbatan addunyaan badinsaa fi duguuggaa sanyii naannoo Tigraay keessaa deemaa jiru akka hubatudha. And what is taking place and it was just the honest thoughts from his own soul.
Dubbiin Abuna Maatiyaas dubbatan erga lolli naannoo Tigraayitti jalqabee kan jalqabaati akka isaan jedhanitti akka hin dubbanne dhorkamaniiru. Dhaloonni isaanii Tigraay kan ta'an Paatriyaarkichi abaluutu balleessee jedhanii ifatti dubbatuu dhabanis duguuggaa sanyiitu raawwate jechuun himataniiru. በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁት lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa jirtan maraaf yeroo ammaa naannoo Tigraayitti wanti deemaa jiru hojii aramaneeti. Wanti kun akka dhaabbatu yeroo hedduu yaalee hin milkoofne. Nan dubbadhaa hin deebisu. Sababni isaas eeyyamatuun kennamne. Tigraayitti duguggaa sanyiitu adeemsifamaa jira. Rakkoon naannoo Oromiyaa, Benishangul akkasumas Shawaa Roobiit jiraatus hanga Tigraay keessaa hin ga'u. Rakkoon Tigraay keessaa gara jabinaan kan guutamedha. Kunoo amma ji'a 6 ta'eera. Ajjechaan itti fufeera. Uummanni dhumaa jira. Dubartoonni gudeedamaa jiru. Inumaa warra dhiiraa warra du'a wayya. Manneen amantaatti dhukaasu. Hordoftoota amantichaa isaan dura dhaabbatan ajjeesu. Dabra Daamootti manni monookisotaa jijjigeera. Abbaan amantii tokkos ajjeefamaniiru. Aksumittis akka Batiskaanni hin weeraramne warra dura dhaabbatan akka baalaa harca'aniiru. Ani dhugaatti baay'een gadda. Wanti ta'aa jiru na dhukkubuu dhabe osoo hin taane hanga yoonaa dhorkameeni kan hin dubbachuu dhabe. Osoon biyya alaatii carraa argadhee akkuma keessan dubbachuu na danda'a ture. Garuu rakkoo as keessaa jiru darbuu hin dandeenye. ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያለው ችግር ግን ላልፈው አልቻልኩም። Dubbii Paatriyaarkii kana irratti kan gaafanne mootummaan Itoophiyaa dhimmichi kan mana amantiiti jechuun himeera. Gaazexeessaan OBN guyyaa kaleessaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti ajjeefamuu kantiibaan magaalichaa BBC'tti himan. Gaazexeessaan ajjeefame Siisaay Fidaa kan jedhamu yoo ta'u qindeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN damee godina Qeellam Wallaggaa ta'uun isaas ibsameera. Kantiibaan magaalaa Dambidolloo obbo Tolasaa Kumsaa BBC'tti akka himanitti ajjechaan kun qaamolee hidhatanii fi abbaa torbee jedhamaniin raawwate. Ajjechaan kun guyyaa kaleessaa waaree booda balbala mana isaa dura raawwatu kan ibsame yoo ta'u ajjechaa isaan wala qabatee namni to'atame hin jiru jedhameera. Maatii olaanaa akkanaan isaan dubbiseera kantiibicha. Kaleessa kan inni dhufe balbala mana jireenyaa isaatti naannoo 9 sa'aatii 9 adda baasee hin jiru. Naannoo sanarraa qaama beekamneen shirri roffatanii kan isaanii raawwatan jechuudha. Ajjechaa kana hangamma hordofamaa irra toora sanarraa hangammaatti waan dadhabee qulqullaa'ee hin jiru jechuudha. Bifa dhokataatiin kan isaan raawwatan. Tarii qaamni shakkame yookaan immoo to'atame jira waan kanaan ajjechaa isaatiin wal qabatu. Hangammaatti kan to'atame hin jiru qaamni shakkame barbaadamaa jiru jira. Ani hangammaatti garuu to'atame hin jiru. Ajjechaan kun maaliin raawwatame? Meeshaa waraanaa keessatti. Shugguxiidhaan. Magaalaa keessan keessatti namoonni ajjechaan akkana irra deddeebiidhaan hin mul'ata. Maaliif magaalattiitti ajjechaan namoota dabalaa deema? Egaa halammaa wal qabatee xiqqoo gara magaalaatti reeffa dhufa torbaan hin guunne. Amma maatti garuu wanti jiru dhugumaan ajjechaan kun bifa dhokataatiin bifa abbaa torbeetiin kan inni gaggeeffamaa ture. Amma qaamoleen hidhatanii socho'an baay'een isaanii gara magaalaatti hidhatanii akkaataa barbaadanitti seenuun xiqqoo mijatuu fi bifa dhoksaatiin hojii kana kan hojjechaa jiran jechuudha. Gama kaaniin waahilli gaazexeessaa kanaa BBC'n dubbisee fi yaaddoof jecha maqaanaaf dhoksaa jedhan doorsisnii fi akeekkachiisni yeroo adda addaatti karaa bilbilaaf miidiyaa hawaasummaa akka itti ergamu himaniiru. Gareen qondaaltonni ajjechaa raawwateef himatan kun torban darbe ture. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataan galmee shororkeessummaa keessa kan seene. Ajjechaa yeroo adda addaatti kibbaaf lixa Oromiyaatti raawwatuuf gareen kun himatamaa turus gaazexeessaan yeroo ajjeefamu garuu yeroo jalqabaa fakkaata. Dhimma kana irratti kan gaafanne dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n dhimmicha quba akka qabu BBC'tti himeera. Biyyoota Saharaa gaditti bakka bu'aa dhaabbatichaa kan ta'an Mutookii Muumoo ajjechaa raawwateen gadduu ibsanii ajjechaan akkamiin akka raawwatee fi hojii isaan wal qabatu akka qoratan BBC'tti himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa kanumaan raawwata. Boru walitti deebina. Gaaritti bula.